Guyyaa hadhaa ergaa bareedduu fi faayidaa guddaa qabdu tana isiniif qooda. Mucaan daa'imni waggaa 6 abbaa isaa wajjin osoo taphatu akkana jechuun abbaa isaa gaafate. Abbaa koo, barsiistuun teenya yommuu nu barsiiftu salaatiin utubaa islaamaati. Namni tokko salaatiin isa jalaa yoo bade hojiin isaa hundi jalaa badan jette. Dhugaa isheeti moo abbaa koo jedhee abbaa ofii gaafate. Abbaanis eeyyan dhugaa isheeti ilma koo, salaatiin nurratti dirqama. Waqtii isaa eegne akka salaatnuufi ajajamnee jirra jechuun deebiseefi. Mucaanis abbaa koo ammas barsiiftuun teenya yoon itti himtu namni hin salaanne qabrii keessatti adabbii cimatu isa eeggata, rabbiin isa adaba, jahannamiinis isa seensisa nuun jette. Kunis dhugaa isheeti moo abbaa koo jedhee gaafate. Abbaanis eeyyan ilma koo sirrii jette, salaatiin nurratti dirqama ta'uu bira darbe yoo kana waqtii isaa dabarsinee salaatnu ta'e ni adabamna isaan jedhe. Mucaanis jahannama jechuun ibidda nama gubuudha abbaa koo jedhe abbaa ofii gaafate. Abbaanis eeyyan ilma koo warrootni rabbiin ganan zaalimtoonni ajaja rabbii warreen didanii fi warreen salaata isaanii irratti baacantu keessa seena isaan jedhe. Yeroo kana dhagahu mucaan daa'imni hirkifatee booyuu eegale. Abbaanis maal taate yaa ilma koo, abshiraati barganaa mucaa xinnaadha isaan jedhe. Mucaanis abbaa koo ati guyyama tokko yommuu salaattu si argeen beeku, rabbiin si illee ibidda nama gubu keessaa si galchuufi ani bar akka ati ibiddaan gubattu hin barbaadu jedhe. Imimmaan isaa daa'imni xiqqaan kun boo'ee dhiisuu dide. Abbaanis dubbii ilma isaa kanaaf booyuu daa'ima isaatti baay'ee rifate. Qalbiin isaas baay'ee tuqamte. Imimmaan buusee bohe. Ofii isaatiif akkana jechuun dubbate. Wallaahi isaanan salaata isaanii irratti taphatan, isaanan salaata isaanii irratti barfatan akka isaan adabu ifaan ifatti dubbateera. Kana immoo nan beeka, garuu ani hin salaatu. Waa nabsee koo jechuun boo'icha itti fufe. Ergasii toobatee gara rabbii isaa deebi'e. Haasawni abbaa fi ilmaa kun hedduu qalbii koo seente. Abbaan yeroo hedduu fi salaata isaa hin salaatu, rabbii isaa irraa fagaatee ture. Rabbiin yommuu isa qajeelchu mucaa daa'ima isaa kana sababa godheefi gara gooftaa isaatitti isa deebisiise. Yaa rabbiin numa hundaafuu ilmaan saalihaa taate kana akkanaa gara ibaadaawwan ati dirqama nurratti gootetti nu yaadachiisanii nu deebisan nuuf kenni. Aamiin yaa rabbal aalamiin. Kun mana gurbaa qaxaleeti. Guyyaa fi halkan keessan haa bareedu.